ሂጂ ብሎ ማባረር ሲችል ከሰው ሚስት ጋር እንደዚህ ያደረገ ማለት ይሄ ከመተሻሸት ምንም አያልፍም። እኔ ሰይድን ሳቀው ሰው እንኳን ሴቶችን እንኳን ብዙ ሰላም የማይል ሰው ነው። አሁን ሴቶችን እያያዘ መገፍተር፣ ሴቶችን እያያዘ መደብደብ እኔ ማለት አንተ ራስክ መጀመሪያ የሐጅን ትዳኬስ እሺ ጅሩ ሂምቴቲ ጅርቲ ኤጋ ሰይዶ ሂሪዮኒ ባየን kan duratti chaanala fa isinif guddisee isinii kennaa ture akkasuma namoonni baay'een keessan gara biraatiin saydootti kan dhiyaatanii yommuu hiriyoonni isaanii balleessa tokko godhanii yommuu abdiin faan eenyu maqaan isaa gurbaadhuma isaa amma haati manaa isaa reebamte kana akkasuma namoota baay'ee maqaa dhufte yommuu isaan waan hin taane gallakkisan yommuu isaan waan hin taane godhan yaa saydoo maaliif hin gorsine jara kana gorsii osoo ati jirtu akkamitti jarri kuni gara miidiyaatti wal baasu osoo ati jirtu akkamitti jarri kuni waan gadhee hojjetu jettanii raawwattanii bilbiltanii itti dubbataa turtanii har'a isin eessa jirtu warri kaleessa saydoodhaan hiriyyaa isaa hiriyoota kee gorsi jettanii raawwattanii itti dubbataa turtan suni har'a eessa jirtu yommuu saydoon karaarraa maqu yommuu saydoo waan gar miidiyaatti ba'uu fi waan gar miidiyaatti hin bahne walii wallaalee raawwatee raata'aa jiru kana isin eessa jirtu jettee raawwattee dubbataa jirti jechuudha. Sodaa guddaan akka keessa ishii jiru himataa jirti. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii aan nagaan qaba galata rabbii. isinis akka nagaa qabdan abdiin qaba rabbiin biraan isiniin jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattaniiti jechuudha mana Sumayyaa dhaxxaniiti namoonni baay'een keessan akka argitan abdiin qaba. Ndom erga galakkistee turtee jirti akka carraa ta'ee ani haala mijataa keessan turre mana namaatiin turre reefin garmanaatti galee sababa kanarraan kan ka'ee irraa haasa'uu yookiin irraa hojjechuu hin dandeenye jechuudha. So odumanachi jiruudha garuu viidiyoo shii kana dhaggeeffadhe kanaaf iyyuu jechuudha Sumayyaa sodaa guddaan akka keessa ishee galee jiru akka baay'ee tokko seeroo sodaataa jirtu dubbatteetii jirti jechuudha. Haa ta'u malee garaan jaalalaa ammallee akka wal bira jiru keessi jaalalaa onnee jaalalaa akka wal biraa qabanii egaa akkanumatti iyyuu hunda keenyatu beekamaatee jira argamaatii jiras jechuudha. Kaleessas egaa dheengadda guyyaa 3-4 dura natti fakkaata obboleettiidhaan gara keessatiin akkamitti hin gorsine ati gaafa inni waan hin taane kana hojjetu gaafa inni waan gadhee kana hojjetu akkamitti caljettaanii jettee raawwattee obboleettiitti dheekamaa turte jechuudha. Ammas garaanii fi lapheen jaalalaa teessisuu didee gar miidiyaatti dhuftee raawwattee egaa hiriyoonni kaleessa wajjiniin turtan hiriyoonni kaleessa isa faana nyaattanii dhugdan kan kaleessa immoo hiriyoonni kan kee maaliif waan gadhee godhu osoo ati jirtu maaf gorsitee hin deebisne jettanii raawwattanii bilbilaan kaara garaatiin itti dubbataa turtan har'a maaliif callistanii ilaaltanii gaafa inni waan hin taane hojjetu gaafa inni waan gadhee hojjetu gaafa inni iddoon taanetti kufu maaliif ilaaltu jettee hiriyoota isaatii fi akkasuma namoota isatti dhiyaatutti dubbataatii jirti jechuudha. Sumayyaan egaa haalonni Sumayyaan dubbattee jirtu kuni namoota baay'eedhaaf akkasuma gaafa inni intalichi reebee egaa sanallee namoonni baay'een keenya haala xiqqoo keessattis taatu waan kana saydoon gochuu hin qabu jennee dubbanneetii turre jechuudha. Haa ta'u malee ammas egaa saydoon jechuudha intalli kuni haalichi shingochaa jirtu intalli reebamte suni haati mana ajii lumamti gurbaan sun haati mana ajii lama fittiin kuni haala gaariidhaan jechoota gaarii akkasuma immoo waan sila namarraa eegamu waan sila namaan jechuudhaaf irraa eegamu akkasuma waan saydoo irraa eegamu tokko biti kan isheen taasaatii turte haasa sun isa aarsuu danda'a. Lammaffaa immoo saydoo nama kana miti jette Sumayyaan saydoon miti saydoon ani beeku miti saydoon ani faana jiraataa ture miti saydoon nama biraanatti ta'e lakka inni maaninnatii isaa yookiin immoo saydoon kuni nama biraatti keessa isaattu jira ture daayi lakka gubbaa isaa nama biraattu ture keessa isaa nama biraattu ture saydoo biraanatti ta'e saydoon ani wajjin jiraadhe oggaa amma kana faana jiraadhe osoo hin taane saydoon waliin jiraadhe jaalalaan oggaa aga sanaa ilmoo dhalee fi faana jiraadhe osoo hin taane saydoo biraanatti ta'e kuni saydoodhuma immoo nama biraati kan jettu gaafii guddaa keessa ishiitti akka uume akka waan kanaaf illee saalfattee miidiyaarraa baddeedha jechuudha kan ishiin dubbataatii jirtu.
So wanni kun baay'ee akka ulfaataa ta'ee ishiitti mul'atedha jechuudha. Sababni isaa intalli kun dhugumaan dhugaatti odoo asiidii qabatteetii dhufte asiidii sitti naquuf hin dhufe jettee raawwattee hin dubbattu. Masfaraarraa yookiin sodaachisuudhaaf jettee raawwattee akkas jette ta'uu danda'a. Malee namni kun waan kana si gochuuf hin dhufe asiidii sitti naquuf hin dhufe jedhee raawwatee qabatee kan namatti dhufe daariktii namatti hin jiru. Minaan adda fudhatno shinumtuu dafratii maalii qabaatteeti asiidii sitti naquuf hin dhufe kan jette tarii zimmi jetteen talli kun masfaraarraa asfaraarraa'uudhaaf sodaachisuudhaaf akkana jechuu ni dandeessi. Akkamittiin intala dubartii takka ilmoo dubaraa takka mataarra dhaabatee tumiitirra kan darbee luka isaatiin mataa isiirra gaafa dhaabatu maalti isatti dhaga'ame? Agam dubartootaaf haamilee maalii qabaate? Agam dubartootaaf bakka qabaate? Gaafa inni akkana godhu jettee baay'ee tokkoshitti dhaga'ame dubbatte jechuudha. Egaa akka dubbii isiitti yoo ilaallu intala dubaraa takka namni kunis egaa dhuguma intalli kun yoo balleessuudhaaf dhugumaan asiidii kanatti naquudhaaf yoo dhugumaan waa gochuudhaaf dhufte taayoo ofirratti ni ilaalu. Minim mi'uun waan fedhillee haa ta'uti taa'ee ofirratti ni ilaalu jechuudha. Haa ta'u malee immoo ammas immoo deebisee haadha manaa namaa reebuun umtuuyyuu in ulfaata jechuudha. Intalli kun abbaa manaa qabdii heerumteetii jirti baala tidaariidha. Dubartii haadha manaa mitiitii dubartii dhumayyuu lafumaa ka'anii dubartii takka reebuu jechuun baay'ee ulfaata. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Tarii immoo akka carraa ta'ee jarri kun walumaa galteedha jechuudha. Walumaa galteedhanii egaa wanti hundinuyyuu amma wanti hojjetamaa jiru akka diraamatitti deemaa akka jiru silaa argaati jirra mitire. Wannichi godhamu hundinuu akka diraamatti deemaa jira jechuudha. Akkuma jalqabarraa dursas arginetti hawaan gaafa hojii garagaraa hojjetaatii turte akka seedoon dugda duuba isaanii jiruttidha jechuudha kan nuti argaatii turre kan dhagaatii turre illee Sumayyaan illee akkasittiin viidiyoo irraa hojjetteetii turte. Ammas immoo tarii wanni kun intalli kun Sumayyaatti ilmoo qaba seedoon jedhee kan hime ishiidha waan ta'eef ammas asuma deebitee raawwattee tarii Sumayyaa irratti piraankii addaa yookiin immoo Sumayyaan maal akka jettu laaluudhaaf Sumayyaadhuma kanayyuu qormaata guddaa keessa galchuudhaaf tarii seedoo walii waan kana walii galtee godhanii raawwatanii ani dhugumaan dhugaatti waan reebesnatti fakkaatu. Amma yooma laallullee jechuudha rukuttaa namtinni rukuteeyyuu rukuttaa isaa nama rukutaa sana miti. Lafa soofaa faa bat gochaa ture jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuu dhabaan amma viidicha si'a meeqarra deebi'ee ilaaleen soofaa faa reebaa ture. Garuu bakki itti xiqqoonnatti ulfaate iddoo kamidhaa? Iddoo inni mataarra dhaabate sanatti jechuudha. Iddoo inni lukaan mataarra dhaabate sanatti malee amma gara biraatti naan ilaalu soofaa faa rukutaa ture malee intala reebaan turre. Intalatti rukutaan turre jechuudha. Naan ilaalu akkasitti amma mee viidiyoo irra deebi'aati ilaala. Intalatti rukutaatiin turre jechuudha. Giin iddoo itti mataa ishee irra dhaabate sanatti iddoo itti irra gadi dhaabate sanatti egaa intala dubara takka mitiiti dhiirumattiyyuu gaafa itti mataa irra gadi dhaabattu nama tokko sitti ulfaata. Gin egaa jarri kun walii galteedha waan kana godhanii hoo ta'e immoo nuti wanti beeknu tokko illee hin jiru. Garuu Sumayyaan akka sodaa guddaa keessa galte intalli kun jette odoo kasas ta'e illee haqa qabdii jette. Ragaan barbaadayyuu hin jettu. Ragaan ishii kun viidiyoo gubbaarraa waan ta'eef kanaafiyyuu seedoon balleessa guddaa godhe. Namoonni itti dhiyaatan maaliif calleettanii ilaaltu? Hanga inni kufutti, hanga inni iddoo hin taane ga'utti, hanga inni harka seeraa jala ga'utti eegduu jettee ani wanta biraatiif omaa barbaadaa hin jiru. Isa ilmoo dhaleetiif deemiti ilaalchi naaf fidi jedhanis barbaadatii hin jiru. Garuu innummaan humti fayyaa qabaayi. Fayyaadhuma inni isaa sammuun isaa fayyaa qabaayi. Yaadumti fayyaa qabaa jechuun imsaayii kunuyyuu na yaachisee jira jechuudha. So isuma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e hunduma keenyaaf kun seedoon dhuguma silaa sammuun isaa fayyaa qabaa kan jedhu namoota baay'eedhaaf anaaf illee gaafii ta'ee jira jechuudha. Kanaafiyyuu Rabbi nageenya isaaf haa godhu. Akkasiin jira kabajamtoota hordoftoota koo wanti haaraan har'a qabannee dhufne kana fakkaata. Namoonni haaraan akka carraa ta'e yoo gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Anga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwina. Nagaa fayyaatti nuuf tura.